akkaataa barreeffama afaan kamiitu nu barraa'e gara afaan oromoodhaa hiikkachuu dandeessu yookiin jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisa. Akkasumas nama barreeffama afaan kamiitu isinitti barreessu yookiin ammoo nama afaan kamiitu nu dubbatu afaanuma oromootiin barreessitanii fi nama sanii walii galuu ni dandeessan isin barsiisa. Isin afaanuma oromootiin barreessitanii afaan namni sun beeku yookiin ammoo barreeffama namni sun beeku barreeffama afaan oromootiin barreessitanii gara afaan nama saniidhaa jijjiirtanii nama sanii itti walii galuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share gochuun afaan oromoo hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessatti gad buufachuu isin barbaachisa. Aappii kana gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtuu achi booda bakka sarchii irratti tokkoof kilikii gootu achi booda bakka sarchii irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajoo jiraata sanii baas irratti tokkoof kilikii gootu ammallee asirratti michuujobs.com kajoo irratti tokkoof kilikii gootu ammallee haal kan asittis fitaa asirratti ikoon sarchii irratti tokkoof kilikii gootu bakka sarchii irratti qubee gaa taa raa barreessanii jiboo sarchii fuuldura hanti kilikii gootu sarchii goositu achi booda ammallee haal kanas suuraa kan jedhamee suuraa irratti tokkoof kilikii gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa lusaa gadeemtu lusaa deemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamatii maraan kan barraa aappii tokko buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turtii daawulood kan tutanii aappii kana lula keessatti gad buufatanii hayya daawwattoon kiyya aappii gad buufatanii yeroo galtan aappiin kana haal kanas barmaa asirratti tokkoof kilikii gootanii afaan kamiyyuu as keessa ni jira jechuudha afaan oromoon ni filattu jechuudha achi booda barreeffama dubbisuu hin dandeenye san irratti koopii gootanii ni fidan jechuudha alaatuluma gara afaan oromoodhaa barreeffama sun afaan oromootiin maal akka jedhu sanii fi ka'e jechuudha inni biraadhaa immoo nama barreeffama afaan kamiitu nu barreessu yookiin ammoo afaan kamiitu dubbatu walii galuudhaaf jechuudha isin afaan oromootiin barreessan jechuudha haala kanatti afaan oromootti jijjiirtanii jechuudha fakkeenyaaf isin asol irratti jechuudha afaan oromootiin yeroo barreessitan asirratti afaan ingiliffaatiin isinii fi yookiin ammoo afaan ingiliffarraa gara afaan arabiffaadhaa barbaadan no haal kana jechisin afaan oromootiin barreessan asirratti afaan arabiffaatiin barreessa jechuudha keef haala jecha asirratti amma illee afaan amaariffaadhaa barbaadan afaan amaariffaatti kunoo haala kanaan isinii fi jechuudha haala kanaan karaa salphaatiin isin koopii kan irratti kilik gootanii koopii godhachuudhaan gara barbaadan nama barbaadanitti nama dubbachuu barbaadanitti yookiin ammoo nama walii galuu ni barbaadanitti erguu qofaadha jechuudha aappii baay'ee tokko bareedaa ta'e daawwantu keessatti gobbifadhaatti fayyadamu.